ግብዘር የሌለ ማይህይም ከኢትዮጵያ በሂግር ጉዞ ሳውዲ አፍሪካ ገብቶ አፉ የገማ ቤዝል በአይላንድ ስባ ወንድሙን አሲዱ አፍሶበት የምትገለው መሀይም ዘር ማዘር የሌለ ደደብ ሹጣን አራት ናቸው። ጌ ማለት ነው። ወንዳገረድ ጌ ሁለት ሽቃ ያላቸው ሀዲያም የማትወክለው ኢትዮጵያም የማትወክለው ግምግማታም ግምዘር የሰውን ዘር ሰድባለች። ተነስታ ሆይ ብላ ሀደ ጅላንፎ ማለት ነው። እናትህ ከየት እንደወለደች የማታውቅ መሀይም እግድራው ምን አባል ተወት ምስኪን እናት የሌላት አባት የሌላት የትን ወልዳ የምትጥለውን ትታራሷን የጣኗን ራሷን አጎርሳ ምታበላው አንተ ለራስህ ህይወት ብላ ወንድምክን አሲድ ፈሳበት እዛ አሲዱን ደፍተበት የስንት ወንድምክን የገደልክ መሀይም ክፍታፍ አፍክን አንድ ቀን ውሃ ያልነካ ሀላ ጫትና ሀላ ቤንዝል ምን አርግ ነው የምትለው? ለዋንቲያ ደደብ ሺት ማለት ነው። አንዴ መንግስት ተሰድባላችሁ፣ አንዴ ኢትዮጵያን ተሰድባላችሁ፣ አንዴ በዘር ትመጣላችሁ። መሀይም የሀዲያን ጦስ ለቅልቃ ጣጣና ብላ ደደብ ሽጧል። እሺ ሞጆ ለሮማዎቹ ደምጨዮ ሰና የሮን ዳግሴ ሳምቦክሳ ሲርቡ ማይረካተኒ ፎርፋሊ ይረካትና ኦሶ ጀራ ከና አካውንት ሳኒ ከን ረቲ ጉብደኒ ነገት ይባታ የሮካም ሞቱ ማረብስ የሮካም ሚጨዮንቱ ማለት ጎቴ ሜጀራ ከና ኦሮሞ ማንታት ጅርጅርቱ ሁርፍቶት ሰገሌተና አነጋጎቲ ለፈጀርተን ተነጋነ ስኒፋ ባየቱ አራስ ቪዲዮ ባየ ፋይዳ ቀው ጃለለ ከሰቲ ሸመሮታ maaltu isaan tuffachiisuu danda'a yookiin immoo dhiirri tokko akka isaan tuffatu kan taasisu amaloota waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana attenshiniidhaan dhaggeeffachuun isin barbaachisaa. Dhaggeeffachuu qofa miti hojiirra oolchuun immoo baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Kanaaf hundumti keessan attenshiniidhaan haga dhumaatti dhaggeeffachuu qabdu. Erga dhaggeeffattanii booda immoo hojiirra oolchuuf ammuma kaastanii ofii keessaniif qopheessuu qabdu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa dhaggeeffattanii darbuu otoo hin taane viidiyoo kun nu fayyada yookiin immoo dhugumadha ta'uu danda'a jettanii itti amantu yoo taatan hojiirra oolchuu hin dagatinaa. Kanaaf of qopheessuun of sirreessuun jaalala keessatti isaa ta'u gaa'ela keessatti of ijaaruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo kana ta'uu baate garuu yeroo keessan gubuu umurii keessan gubuu jechuudha wanti isin kunnamu. Kanaaf wanta dhaggeeffattan tokko hojiirra oolchuuf dhama'uu qabdu. Kanaan alatti dhaggeeffachuun keessan faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaaf hojiirra oolchuun jijjiirama arguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gara viidiyoo kootti utuu hin darbin dura warra chaanaalii kanaaf haarawaataatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkuma kanammoo viidiyoon dafee akkasiin ga'uuf mallattoo bilbilaa subscribe fuuldura jirtu sana tuquu hin dagatinaa. Gara viidiyoo kootti isin dabarsaa turtii gaarii. Anni jalqabaa shamarroota tokko jaalala keessatti yookiin immoo relationship tokko keessatti akka ishee tuffatu kan taasisu yookiin immoo kan ishee tuffachiisu maalidha jennee yoo itti yaanne jalqaba irratti kan nuti ilaallu namni maal taate maaltu ishee tuqe mucaan fayyaa miti hagasiin jedhanitti waa'ee kee nama hundumaaf ifa gochuu yookiin immoo dippilii waa'ee kee namni akka beeku eeyyamu jechuudha. Kun immoo jaalala qofa irratti otoo hin taane hiriyoota kee biraa birattis waa'ee kee namni saatii tokko keessatti akka beeku gochuu jechuudha. Kanaaf nama tokko wal bartanii waa'ee keessan ibsuufiif yookiin waa'ee keessan akka inni beeku gochuuf yeroodhaan steeppiidhaan bira gahuun yookiin waa'ee kee beekuun ni danda'ama. Haa ta'uutii malee yeroodhuma tokkoon waa'ee keessan gadi jigsitanii namatti haasoftu taanaan inni kun isin tuffachiisuu danda'a jechuudha. Odeessituu nama gatii hin qabne isiniin jechisiisuu danda'a jechuudha. Caalumayyuu immoo jaalala keessatti yookiin hiriyyaa keessan jaallattan tokko biratti gaafa waa'ee keessan ibsitan yookiin immoo ofii keessan namni tokko waa'ee keessan akka beeku gootan waan hunduma isaa gadi jigsitanii haasa'uu hin qabdan. Jireenya kee keessatti kan inni beekuu qabu kan barbaachisu kan hin barbaachisnes jiraachuu waan danda'uuf kan inni si gaafate kan inni si hin gaafannes callisteema haasa'uu hin qabdu. Yoo dandeessan wanta gaafatamtan qofaaf suutaadhaat salphisaat deebii itti kennuu qabdu malee waan gaafatamtanis waan hin gaafatamnes gadi jigsitanii haasa'uun waa'ee keessan inni kun akka isin tuffatu yookiin namoonni kamillee akka isin tuffatan akka isin salphisan taasisaa jechuudha. Yoo kana ta'uu baate ani nama kanaati. Ani nama kana qabudha. Nama kana gochuu danda'udha. Waan akkanaan jaalladhu. Wanta jiruuf wanta hin jirre hundumaa yoo gadi baastee haasofte odeessituu nama gadi hin qabne sin jechisiisuu danda'a jechaadha. Nama oduu jaallattu sin jechisiisuu danda'a. Namni
maaltu isheetu maal taateet fayyaa miti hamma siin jedhutti waa'ee kee gadi baastee haasa'uun sirrii miti jechuudha. Kana qofa miti shamarroonni tokko tokko waa'ee keessan irra dabartanii waa'ee maatii keessanillee kan haasoftan jiraachuu danda'a. Waa'ee hiriyaa keessan duriillee kan haasoftan jiraachuu danda'a. Hiriyaan koo durii bareedaa ture, hiriyaan koo durii qabeenya akkanaa qaba ture, hiriyaan koo durii akka kana naa godha ture, abbaan koo akkasidha, haati koo akkasidha, ani qabeenya akkasiin qaba, ani konfidensii akkasiin qaba jettanii waa'ee keessan haasa'uun namoota fuulduratti isin tuffachiisa jechuudha. Caalumayyuu jaalala keessatti barbaachisaa miti jechuudha. Namni tokko gaafa sitti siqu waa'ee kee dibbilii beekuu danda'a. Amala kee maal akka jaallattu, maal akka jibbitu, maal gochuu akka dandeessu, dandeettiin kee akkam akka ta'e gaafa sitti siqu beekuu ni danda'a. Haa ta'uyyuu malee waa'ee kee dibbilii gadi jigsitee haasa'uun inni kun jaalala keessatti caalumayyuu akka ati tuffatamtu yookiin immoo salphoo nama si jichisiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf waa'ee keessan gaafa namaa ibsitan, waan gootan, waan dubbattan, waan jettan hundumaa of eeggannoodhaan irraa hambiftanii haasa'uun barbaachisaadha jechuudha. Inni kabiraa dhiibbaa jechootaati. Dhiibbaa jechootaa yeroon isiniin jedhutti jechoota namoota irratti dhiibbaa fiduu danda'an, arrabsoo, hamii kan reebicha caala namoota dhukkubsuu kan danda'an irraa of qusachuu jechuudha. Wantoota akkasii keessatti yeroo tokko tokko namoonni uleedhaan yoo isin rukutan isinii wayya. Jechoonni akka kanaa jechoonni wordii hin taane namoota irratti jechoota lafee namaa cabsan kan darbatan isaan kun dhukkubbii cimaa nama keessatti uumuu jechaadha. Sababiin isaayyuu jechoonni hin taane yookiin wordoonni namootatti dhukkubbii fidan keessa namaati kan isaan cabsan, laphee namaati kan isaan cabsan, namoota kan isaan gaddisiisan. Kanaaf jechoota akkasii kanarraa jechoota namoota irraa hin eegamne irraa haasa'uu irraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Caalumayyuu jaalalleewwan keessan gidduutti yookiin jaalala keessan gidduutti yoo kana ta'uu baate yeroo kamillee namoota jaallattan yookiin hiriyaa keessan bira taatanii namoota biraa hin arrabsitu taanaan, namoota biraa hin tuffattu taanaan, jechoota hin taane hin darbattu taanaan inni kun sammuu isin qabdaniif dandeettii isin qabdan bilchina sammuu keessanii ibsa jechuudha. Hammam akkasin beekumsa qabdan yookiin hammam akkasin namootaaf rispeekt qabdan yookiin namootatti gatii kennitan isin akka tilmaaman taasisa jechuudha. Kanaaf jechoota hin taane, wordota hin taane jecha dhala namaarraa hin eegamne haasawaa jaalalleen koo na jaallata, hiriyoonni koo na jaallatu jechuun inni kun sobadha jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa shamarroonni jecha keessanirraa jechoota wanta namoota ciiggaasisanirraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Ani namoota nan jaalladha, ani namootaaf kabaja nan qaba, inni kun waan biraati. Nama tokko yoo jaallatte yookiin yoo kabajje arraba keetiinis kabajuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Arraba keetiin isa hamachaa yookiin isa arrabsaa isa bira yeroo geessu garuu nan jaalladha, afaan kutu haasa'a malee garaan koo homaan qabu jechuun inni kun dogoggoradha jechuudha. Kanaaf wanta gootan hundumaa kabaja isin laattan hundumaa arraba keessaniinis kabaja laachuun barbaachisaadha jechaadha. Caalumayyuu shamarroonni jaalallee keessan bira taatanii yookiin nama jaallattan tokko waliin taatanii arraba keessan eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Har'a salphaa kan isinitti fakkaatu arrabni ammumaa kaastanii leenjisuu yoo baattan, amala kana dhiisuu yoo baattan babal'achaa deema. Wanti kun sirratti guddachaa deema jechuudha. Ofirratti dagaagsaa dhufta jechuudha. Ammumaa kaastee yoo of amansiisuu dadhabde, ammumaa kaaftee yoo of eeggannoo gochuu dadhabde wanti kun guddachaa baay'achaa dhufa jechuudha. Bishaan tokko haayilaandiitti waraabaa jirtu yoo taatan bu'aanbaa bantanii haayilaandii jala keessanii haayilaandiin sun yoo guute bu'aanbaa sana hin cuftan taanaan haayilaandii sana irra darbee lafarra yaa'uu danda'a. Haayilaandii sana irra bahee iddoo biraas ga'uu ni danda'a jechuudha. Bishaan kun arrabni hamiin akkuma kanadha. Hiriyoota kee irra darbitee, maatii kee irra darbitee namoota biraan ga'uu ni dandeessa. Akkuma bishaan sana baay'achuu babal'achuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf har'umaa kaasteet of eeggannoo gochuu qabda, of qusachuu qabda jechuudha. Gara hiriyoota keetti, gara maatii keetti utuu hin babal'atiin. Kanaaf wanta akkasii kana shamarroonni sirriitti addaabdi gochuu qabdu, of leenjisuu qabdu. Kanaaf wantoonni akkasii kun gadi isin buusuu danda'u, mirga keessanittis bu'uu danda'u jechuudha. Wantoota akkasiirraa fagaachuun, dhaabuun, achuma irratti dhiisanii deemuun barbaachisaadha. Anni kabiraa wantoota milkeessuu barbaaddan yookiin wantoota galma geessuu barbaaddan, wantoota pilaanii gootan, wantoota calqabdanii jirtan sababa jaalalaatiif yookiin sababa jaalallee baafattaniif adda kutuun barbaachisaa. Kana yeroon isiniin jedhutti jaalala keessan adda kutuu yookiin jaalala keessan dhaabuu qabdu otoo hin taane wanta karoorfattan tokko, wanta itti dhamaatan tokko, wanta galma ga'uuf yaaddan tokko sababa jaalalaatiif yookiin sababa isa argatteef utuu hin milkeessin yookiin utuu galma hin gahin dhaabuun inni kun jaalala keessatti akka ati tuffatamtu yookiin akka ati gatii hin qabne
si agarsiisa jechuudha. Caalumayyuu shamarroonni wanta nan isin gorsu. Shamarroonni akkamii? Shamarroonni dhiira arrabsan, dhiira tuffatan, shamarroonni ori'an. Akkuma kana shamarroonni dhiira argaasaa jibbitan isin jireenya keessaniif gorsa guddaa, barsiisa guddaa isin barbaachisa. Kana yeroon isin jedhutti isin jireenya keessan akka dammatti tisiisa naqee jireenya keessan burjaajessitanii kun isiniif nageenya keessan miti. Namni tokko jaalala jalqabuun kanuma jirudha. Namni tokko nama tokkoof barbaachisaadha. Isin dhiira arrabsuun, dhiira jibbuun, dhiira tuffachuun kun jireenya keessaniif haga dhumaatti isin deemsisuu hin danda'u. Akka isin tuffatamtan namoota biratti yookiin immoo akka isin jibbamtan isin taasisa jechuudha. Dhiira tokko baastanii afaan keessan keessaa hin arrabsitu taanaan, dhiira tokko hin jibbitu taanaan namoonni naannoo keessanii yookiin shamarrootuma biraallee akka isin jibban yookiin akka isin tuffatan taasisa jechuudha. Dhiira akka diina keetti kan laaltu akkamitti jaalala eegaluu dandeessa? Akkamitti jireenya kee irratti waa'ee jaalalaa yaaduu dandeessa? Waa'ee jireenyaa yaaduu dandeessa? Jireenyi kee suphamuu hin danda'u wantoota akkasiin goota taanaan. Kanaaf shamarroonni akkasii sirriitti itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha isiniif. Wantichi isin keessatti akka hin guddanne, wantichi isin keessatti akka hin dagaagne ammumaa kaastanii hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Kun immoo akkuma dursa isinitti hime haayilaandii tokko bishaan itti waraabaa jirtu yoo taatan bishaan sana bu'aan baasan hin cuftan taanaan haayilaandii sanarra bahee lafallee haayilaandii sanallee akka inni jiisuu danda'udha. Akkuma kana hiriyyoota keetti daddabarsuu dandeessa amala kana. Amala akkasii kana shamarroonni qabdan hiriyyoota keessanitti gaafa ati dhiira tokko tuffattu, gaafa ati dhiira tokko jibbitu, maaliif gaafa siin jettu, gaafa sababa isaa itti himtu isheenis jibbaa dhufti, isheenis si fakkaachaa dhufti. Kanaaf hiriyyoota keetti, maatii keetti utuu hin daddabarsiin amala akkasii kana of keessaa balleessuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun akka ati kabajamtu yookiin akka ati jaalatamtu namoota fuuldurattis fudhatama akka argattu si taasisa jechuudha. Anni kabraa jaalala keessatti isin tuffachiisu yookiin akka isin tuffatamtan kan isin taasisu caalumayyuu jaalallee keessan waliin jaalala jalqabdanii akka inni isin tuffatu kan taasisu keessaa inni bu'uurri inni yeroo hundumaa sitti balleessee ati dhiifama gaafachuudha. Balleessa akka ati dhiifama gaafattu immoo godha. Indaayirektii balleessaan kan kee taasise jechaadha. Shamarroonni akkasii maaliif walitti buutanii booda akka ati abaabbaltee sossobdee deebistee xuuxxoo itti kennitee akka ati isa araarfachuu dandeessu namni kun dursa saayikooloojii piraaktisii gochaa tureera. Sirriitti beeka akka ati isa kadhattu. Kanaaf shamarroonni diisishinii akkanarratti yookiin murtoo akkanarratti yoo inni balleessiteetta jechuun sodaatiina. Hin sodaattu taanaan akka isin tuffatamtan ni taasisa jechuudha. Yoo inni balleesse, yoo inni dogoggorteetta, balleessiteetta. Kun balleessaa keeti, kun dogoggora keeti jettanii amansiisuu yaaluu qabdu. Akka inni sirreessu godha. Akka daa'iman sossobuun xuuxxootti kennuun waliin boohuun sirrii miti. Inni kun jaalalli keessan akka inni guddatu akka inni dagaagu gaa'ilatti akka isin geessu hin taasisu. Yoo kana ta'uu baate yeroo hundumaa inni balleessee atiin sossobda dhiifama gaafatta taanaan inni kun jireenya keetiif homaa gatii hin qabu jechuudha. Hiikkaa waan tokkollee sii kennuu hin danda'u. Yoo kana ta'uu baate nama guddaa kana, nama areeda baase, nama aarrii baase kana akkamitti akka daa'imaatti sossobdu? Yeroo hundumaa akkamitti akka daa'imaatti xuuxxoo itti kennitu nama guddaa hamma kana gahu. Wanta akkasii dhiira barsiisuun, wanta akkasii jaalala keessatti mi'eeffachiisuun sirrii miti jechuudha. Akka isin tuffatu taasisa jechaadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole sheer gochuu hin dagatiin. Shamarroota biraafis viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.